na Champions League Europa kan mirkaneeffate garaagarummaa Real Madrid waliin qabus dhiphisuudhaan sadarkaa isaa fooyyeffateera. Barcelonaani kaleessa torbee 33ffaatiin Barcelonaan dirree isaarratti Valencia simachuudhaan goolii 4-2 kan injifate. Barcelonaan jalqaba dursaa ture, boodarra immoo kan inni durfame irra deebiidhaan carraa dursuu argate. Xumuratti kan inni injifate daqiiqaa 20 lamaffaarratti Fermin Lopez goolii galchuudhaan Barcelona dursa qabachiisee kubbaa Rafinaan qilleensarra mijeesseef Lopez addaan itti buudhaan goolii kan galchee Valenciaan daqiiqaa 11 keessatti goolii lama galchuudhaan dursuu kan eegalaniitii turanii goolii lachuu dogongora taphattoota Barcelonaatiin kan galanii daqiiqaa 20 torbaffaarratti Hugo Duro goolii galchuudhaan Valencia wal qixxeessee. Gooliin kun dogongora gooleegaa Barcelona Marc-André ter Steganiin kan galte kubbaa taphattoonni Valencia galchuudhaaf ture. Ter Stegen dursee hubachuudhaan sarara penaltii gadhiisee bahuudhaan kubbaa ofirraa fageessuudhaaf yookiin ammoo yeroo isaatiif dabarsee kennuudhaaf carraa qaba ture. Ta'us dogongora cimaa kan inni raawwate isaan raawwateen ofii kaardii diimaadhaan dirree bahuudhaan Barcelonaan daqiiqaa hedduuf taphattoota hir'uun akka taphatu gochuudhaan boodarra PSG'n Barcelona injifachuudhaan marsaatti nuuf darbu. Barcelona immoo dorgommii Champions League Europaatiin sababa Ronaldo Araujotiin kan inni dorgommii keessaa ba'e. Dabalataan immoo waancaa mo'amtoota Spainiinis kaardii diimaadhaan bahuudhaan Real Madrid Barcelona injifatee shaampiyoonii akka boru itti fuudhaan taphoonni lama Jarmaniitti ni taphatamu. Waancaaf darbuudhaa fi har'a Bayern Munich Real Madrid waliin ni taphata. Borommoo Borussia Dortmund PSG waliin kan taphatanu ni ta'a. Marsaanuu xumuraatiin Bayern Munich Arsenal kan injifate. Real Madrid immoo Manchester City injifachuudhaan marsaa kanaaf kan walitti dhufanii tapharraaf Jamal Musiala, Serge Gnabry akkasumas immoo Leroy Sané shaakala akka hojjetan Thomas Tuchel kan dubbatanii Maas Deelit garuu shaakalan hojjennee tapharraatiin Serge Gnabry'n goolii ni galcha. Garuu akkamitti goolii akka galchuun beeku. Real Madrid'tti garuu har'a goolii ni galchee jechuudhaan Thomas Tuchel taphichaan dura yaada kennanii Misbaawuddin Shifaa dhimma kanarratti yaada taphoota walakkaa xumuraa Champions League Europa har'aa fi boruurratti qophii qindeessee jira. Dhaggeeffannee walitti deebina. taphoota walakkaa xumuraa Champions League Europa lama Jarmaniitti ni taphatama. Champions League Europaan waancaaf darbuuf Bayern Munich Real Madrid simata. Borussia Dortmund Paris Saint-Germain keessummeessa. Mootiin dorgommichaa Real Madrid moggaasa adda addaan waltajjii Awurooppaa irratti yeroo 33ffaadhaaf nuusa xumuraan taphachuuf qophaa'aa jira. Kana keessaa 13 Champions League Europaadha. Bayern Munich waltajjii Awurooppaan marsaa 21ffaaf tapha nuusa xumuraa taphachuuf qophaa'aa jira. Kana keessaa 13 Champions League Europaadha. Munich fi Madrid waltajjii Awurooppaan marsaa kana qofaa yeroo 8 waliin morkachuuf qophaa'aa jiru. Munich yeroo 4 yoo injifatu Madrid 3 injifate. Taphoota 26 waltajjii Awurooppaa irratti waliin morkataniin ammoo Real Madrid yeroo 12 injifachuun goolii 42 Munich irratti yoo galchu, Bayern Munich yeroo 11 injifachuun goolii 39 Madrid irratti galcheera. Yeroo 3 qixa bahanii gareen Thomas Tuchel marsaa 16 irratti Lazio nuusa xumuraa irratti ammoo Arsenal injifachuun as ga'e. Carlo Ancelottiin kan leenjii Real Madrid RB Leipzig fi shaampiyoonii dorgommichaa Manchester City injifachuun darbe. Gareewwan lamaanuu kilaboota England mo'achuun tapha waancaa England Staadiyoomii Wembleytti qophaa'uuf darbuuf taphatu. Real Madrid tajaajila Dani Carvajal adabbiin hin argatu. Eder Militao miidhamarraa fayyuun tajaajila eegaleera. Jude Bellingham, Vinicius Junior fi Rodrigoon goolii 86 bara kana Real Madrid galchee keessatti qooda qabu. Kubbaa mijeessuu fi goolii galchuun jechuudha. Leenjisaan Bayern Munich Thomas Tuchel yeroo hundas deeggartoota kee fuuldura taphachuun gammachuu qabaa jedhan. Taphicha injifachuun fedhii hundaati. Kana milkeeffachuuf deeggartoota isaanirraa deeggarsa akka barbaadanis ibsu. Kan Real Madrid Carlo Ancelottiinis Manchester Cityn yoo injifannu kabajaa fi fedhiin Madrid maal akka ta'e mul'isnee jedhan. Kun dorgommii adda ta'edha.
waan addatee deeggartoota keef gumaachuun barbaachisaadha jechuun goolabuun Munik Bundesliga Jarmaniin goolii 2-1 Frankfurt Madrid La Ligaadhaan Real Sociedad goolii 1-0 injifachuun miira injifannoon walitti dhufuun goolii 42 Bayern Munichiif galchuun riikardii kan qabu Harry Kane taphichaan eeggabam gama Real Madridin ammoo Jude Bellingham gara Jarman deebi'uun morkiin taasisu gamanumaan xiyyeeffannaa argata. Real Madrid carraa waancaa La Ligaa bal'ifachuun waancaa dabalataa kan Champions Leagueif morkata. Munik waancaa Bundesliga waggoota 12 booda dhabuun carraa waancaa takkitti harka qabuuf morkii jabaanii taasisaan eeggama. Carlo Ancelottiin Harry Kane taphataa jabaa qabxii jijjiiru jechuun yoo jajan, Thomas Tuchel ammoo Jude Bellingham taphataa dandeetti addaa qabu jechuun jajan. Champions League Europa kanaan bor waancaaaf darbuuf kilabiin Jarman biroo Borussia Dortmund PSG'n simatam. Kilaboonni kunniin baruma kana ramaddee irratti waliin taphataniin PSG'n tokko injifachuun tokkoon qabxii qoddachuun olaantummaa qaba. Waancaa mo'attoota Firaansii fi waancaa liigii Firaans goda hambaatti kan galfate PSG'n waancaa Firaansiin xumuraaf ga'u mirkaneeffateera. Kilabichi waancaa afuraffaa kan Champions League Europaan xumuraaf ga'uuf morkata. Waltajjichaan yeroo shanaffaaf marsaa kanaaf kan ga'e Borussia Dortmund bara 2013 booda yeroo jalqabaaf waancaaaf ga'uuf taphatam. PSG'n marsaa kanaaf yoo ga'u kun arfaffaadha. Borussia Dortmund taphoota 8 marsaa mo'atanii darbuu irratti taphate keessaa 5 injifachuun 2 qixa bahee riikardii gaariin PSG'n simatam. Dortmund marsaa kilaboota 16 irratti PSV Eindhoven nuusa xumuraa irratti ammoo Atletico Madrid injifachuun as ga'e. PSG'n kilaboota Spain Real Sociedad fi Barcelona mo'achuun walakkaa xumuraaf ga'e. Leenjisaan Borussia Dortmund Edin Terzic tapha ramaddii jalqabaan PSG waliin ga'umsi mul'isnee gaarii miti. Tapha lammaffaan garuu gaarii ture jechuun morkii ramaddii irratti ture yaadachiisuun amma gareen kiyya fooyya'aadha jechuunis ibsu. Leenjisaan Paris Saint-Germain Luis Enrique taphataa fi leenjisaas taatee hojii keetiin namoota gammachiisu caalaa gammachuun hin jiru jedhan. Amma xumuraaf ga'uuf hojjannaas jedhanii jiru. Taphoonni Champions League Awurooppaa kunniin halkan sa'aatii 4 irraa eegaluun taphatamu. Fuuldura kilabichaa Marcus Rashford jijjiirraa gana dhufuutiin gurguruuf akka fedhii qabu kan himame. PSG'n taphataa kana waggoota darban mallatteessifachuudhaaf akka barbaadu ni beekama. Gana dhufuus tarii PSG'n taphataa kana kan barbaadu taanaan Manchester United taphataa kana dabarsee kennuudhaaf fedhii qaba kan jedhamu odeeffannoo kiyya xumuraatiin ammoo Thiago Silvaan xumura dorgommii kanaatti Chelsea waliin gargar akka ba'u ifattee kan inni beeksise waliigalaan odeeffannoo ispoortii